waa'ee Doktara kabajaa artist Alii Birraas kaastaniitu isaa wajjiniinis walitti dhufeenyi keessan cimaa akka ta'e hiriyaa yeroo dheeraa akkasiin taatan odeeffannoo qaba. Mee hiriyummaan keessanii eessatti jalqabee ammoo wajjin maal jirtu amma har'aatti? Otoo gaaffii kana Alii Birraa gaafatte akkam jedhee deebisanatti fakkaata. Ani fi gammachuuni otoo waliin argin durayyuu wal beekna waan jedhu natti fakkaata. Na anis akkanuma yaada. Maaliif yoo jette Alii Birraani jireenya isaa guutuu bara namni waa'ee Oromoo maqaadhuma dhahuu sodaatu. Alii Birraan nama bakka itti gadi bahee miidhaa Oromoo irra gahu gaafa calanqoo irratti namni dhume sana yaadachuudhaaf maal jedhanii maal himanii yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii kan lafa dhabee horii saamamee kan roorroo jibbee gaaratti gamee maal odeessa maal himamee jedhee namni akkanattiin bara sana bara Haile Sillaasee yeroo namni hanga sana magaaddidduu isaa sodaatu Alii Muhammad Birraa waan Oromoo irratti guyyaa tokko sodaadhaan gara booddee naman deebine namni na arge tokko Alii Birraati. Gaafa homaa daddabanii abdii kutatanii jedhan immoo obsiyaa onne obsan warroomanii waallee nyaatan malee waallee dubbatanii jedhee immoo Oromoo isaa abdii kutachuu ga'e kanam obsii qabsoon bilisummaa karaan isaa dheeraadha obsii jedhee immoo kan gorsu eegasii immoo bara Oromoo afaan isaa adda adda baasanii siyaasaadhaan inni kun Ma'isoon ofiin jedhee inni kun Ihabbaa ofiin jedhee Oromoo bakka lamatti addaan baasanii isuma wal ajjeesisanii dargiin immoo garlachuuyyuu ajjeesu sana immoo maaltu addaan nu baasee haati keenya takka maaltu addaan nu baasee jedhee namni dirreetti gadi bahee Oromoo walii galaa ilmaan haadha abbaa walii obboleessaa maaliif wal jabbina akka ilmaan bineensaa jedhee namni Oromoo kana takka biraan hafin yeroo lafti awwaajames yaabbaa lafaa badii ta'e dhugaan hundaalatee maalsii wayya sibbarii ta'e otoo hin daararree callaatti abbaarrachuun cooma jaji'achuun dammaa dhadhaa nyaachuun ooda kaleessa darbe dafqa malee jiraachuun jedhee nama Oromoo faarfatu. Gaafa dargiin immoo ijoollee warra asii wal'aansoo qabdu kana zamachaadha jedhee baadiyyaatti erge. Ijoollee Oromoo duukaa dhaamsa Alii Birraan erge. Tulluu gubbaan darbii allayyaarraa gori maasaa keessa bahi laga guddaa ceehi atuu ni argitaa. Bututtuu uffataa, mishingaa qotataa, horii huhuqqataa qarree irratti uffataa, yaa bartuu dammayxuu warraaqsisitti dhaama, yaadadhu siin jedhaa saba cunqurfamaa. Inni jedhee duukaa dhaamu. Alii Birraa jechuun leenca Oromooti. Alii Birraa jechuun jagna. Alii Birraa jechuun Waaqayyoo kennaadhuma. Nuu kenne tokko keessa Alii Birraa kana Alii Birraan otoo of dudduuban ilaalin fuuldura laalaa nama hamma har'aatti Oromoodhaaf wal'aansoo qabeedha. Anaafiyyuu fakkeenya anumaaf Alii Birraan fakkeenya naa ta'ee anis uummata waan qabu hundumaa naa kennee asiin na ga'e kanaaf maali wannan kennuufii danda'u yoon jedhe wanni gatii ta'uun jiru yoo lubbuu koo ta'e malee Alii Birraanis nama akkanatti yaaduudha. Kanaaf iyyuu iddoon ani Alii Birraatiif qabu iddoo guddaadha.
Ali Birraan hiriyaa kooti. Akka hiriyaattis wal jaalanna. Akka hiriyaa duwwaa immoo miti. Akka nama wajjiniin lubbuu kee seenaadhaaf uummata tokkootiif kennite ittiin ilaalaa. Na walaloo tokko tokkos dhuguma wajjiniin katabne. Bara dargii yookaan ijoolleen baay'een nu biraa hidhamanii yeroo amma tokkoof aniif inni walii wajjiniin dabarsinee hoggaa sanatti immoo waanuma Oromoon ta'e kana walaloodhaan akka gurraa Oromoo bira gahu gochuudhaan wajjiniin wal tokko tokko dhamaaneerraa na Ali Birraanan kabajaa nan jaalladhaa siin jechuudha. Sirboota Ali Birraa keessaa gaa walaloo akka qabdanii kaastaniitu isinis beekamaadha. Mee isa kamiini sirba Ali Birraa keessaa tokko uummata keenya affeeruu barbaaddume carraa isaan isin ilaadha. Yaa bartuu dammaqxuu warraaqsi sitti dhaamaa kan jedhu kan. Sagaleedhaan sagaleessituu Doktor. Yaani sagaleen koo saree waamuudhaaf hin ta'u. Yaa bartuu dammaqxuu warraaqsi sitti dhaamaa yaadadhu siin jedha saba cunqurfamaa. Tulluu gubbaan darbii hallayyaarraa gori maasaa keessa bahii laga guddaa ceehii atuu ni argitaa bututtuu uffataa mishingaa qotataa horii huhuqqataa qarreerra tiffataa. This is amazing. Kun waanuma. Oromoo dhuma si agarsiisa. Miidhamaa Oromoo qotee bulaa Oromoo sana si agarsiisa. Kanaaf yoo Ali Birraanii walaloo Ali Birraa namatu katabaa jedhu. Dhuguma namoonni katabanis jedhu. Garuu Ali Birraan sirreesse otoo ofii sirreesse ifin dhugeeffachiisin wanni inni sirbuuyyuu hin jiru. Kanaaf iyyuu baay'ee walaloodhuma katabanii itti kennan iyyuu Aliin ifii isaatiif sirreessa dandeettii guddaa qaba. Amma ganamu hundumtuu aartistii jedhama. Kanaaf iyyuu Ali Birraatiif maqaan nama hundaaf kennamu kun Ali Birraan aartistii duwwaa miti. Jagnas, gamnas, dhala namaas hin jaalata. Ali Birraan namaafuu jibban qaba. Ali Birraan wanni inni jibbu nama yookiin aadaa uummata biraa miidhu kana kan cunqursu kana hin jaallatu. Na amma takka dhaga'een beeku yaa bartuu dammaqxuu kana bara qeerroo kana silaayyuu yaa qeerroo dammaqxuu warraaqsi sitti dhaamaa.